Asiin kaas kottumee kottuun jedhee. Salaamu alaikum. Jirtaa lubbuu. Akkuma jira. Maanni maal daafaadha? Nyaasuuf naa. Abbaan jiru naannoo kanaaf eegaa jiru. Maa isaa dhufarree isaanoo ta'e jinuu didaara hoo? Dabadhaan dhufaa jira guyyaa fadheen. Abboota akka daqiiqaa 5 ta'e nyaasuuf ninnaan bahitta. Laa kazii naan immoo jalqabdee itti gaha. Wallaahi laazim. Maal godhas? Sugaan. Mana eegaatu. Maalan hojii maaliin qabaan iddoo kana dhufaa? Qiraa'uu ta'e gaaraan jiru'an. Si yaadeen akka kana si maraannaanii. Ajinati gaya. Abbaa yoom takka nu argaaran? Abbaan oli. Yoom nu arguudha gaaranii abbaa taati. Ani ko sin jaalladhaadhaaf malee nati silkiina jalaa kaasuu diddee ittiin jettooti maal ni silama? Silkii koo kaasuun dhimme abbaadhaaf maazarii biroon ture kanaaf hin sodaadhetani. Namoo ijana janaatti na gaheera. Akkuma sin jaalladhamaa beektan ta'e. Alakkanitti moolaan bishaanuma xaalapheen koo. Saa jirtaa? Bishaan. Baay'insi jaalladha ishii garuu abbaan sodaadha. Hin sodaatu. Anti beetuma hin badhe uuma abbaan kee kana. Abbaan kee dhufanii siisni na jalaa dhahu siifan sodaatu. Maqaa bakka galitti ati deemitta yaa abbaa koo. Maali na ammadu malee hoo? Oyo. La ilaha illallah. Lomin foto namba deka ana jefte